keenya jalqabaatiin godina Wallagga Bahaa keessatti hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa jiraatota Oromoo ukkaamsuu fi saamuun akkaan hammaachuun dhagahamee jira. Odeessi maddeen Oromiyaa Liviin bakkicha akkanuuf himetti aanaa giddaa ayyaanaa keessatti maatii tokko keessaa namoota 3 humnoota kanneeniin ukkaanfamanii fudhatamuun eeramee jira. Gammachiis Magarsaa guutuusaa qaba. Godina Wallagga Bahaa keessatti hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa jiraatota Oromoo ukkaamsuuf saamuun akkaan hammaachuu maddeen keenya Oromiyaa Liviinitti himan. Weerarri finxaaleeyyii Amaaraa aanaalee godina Wallagga Bahaa keessatti taasisaa jiran kan lammiilee kumaatamaan qeerraa buqqisee fi lubbuu dhibbootaan lakkaa'aman galaafataa ture ammallee daran babal'achaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Liviinitti himanii jiru. Haaluma kanaan godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanaa keessatti ajjechaaf saamicha dabalatee finxaaleeyyoonni Amaaraa namoota ukkaamsanii fudhachuun walitti fufiinsaan gaggeeffamaa akka jiru Oromiyaa Liviin madda isaarraa odeeffatee jira. Adoolessa 14 bara 2023 humnoonni hidhattoota Amaaraa kunniin aanaa giddaa ayyaanaa ganda Konnojjii iddoo addaa waldaa jedhamutti barsiisaa Warqinaa Alamuu fi maatii dhiyoo barsiisaa Warqinaa kan ta'an ijoollee dubaraa 2 Gaaddisee Alamuu fi Caaltuu Alamuu kanneen jedhaman bakka hojii qonnaa turan irraa humnoota kanneeniin butamuu odeeffannee jirra. Finxaaleeyyoonni Amaaraa namoota 3 kana bakka tokkotti ukkaamsanii erga fudhatanii booda qubsuma mooraa waraana finxaaleeyyii Amaaraa kan ta'e aanaadhuma Kiiramuu ganda Harootti fudhatanii deemuu Oromiyaa Liviin madda isaarraa qulqulleeffatee jira. Hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa namoota kanneen qabanii qubsuma mooraa finxaaleeyyii Amaaraatti fudhachuun alatti haalli lubbuun jiraachuuf dhiisuu isaanii kan hin beekamne ta'uu maddi keenya kun himee jira. Dabalataan hidhattoonni Amaaraa kunneen loowwaniif qabeenya jiraattota humna meeshaa waraanaan dirqisiisuudhaan saamicha geggeessaa kan jiran ta'us odeeffannee jirra. Waraanni mootummaa maqaa nageenya eegsisuutiin aanicha naannoo sana keessa socho'u wayita yakki humnoota finxaaleeyyii kanneeniin ifatti geggeeffamu garee kanarratti tarkaanfii fudhachuu dhiisuun mallattoo humnoota kanneen tumsuu akka ta'es himanii jiru. Aanaa giddaa ayyaanaa keessatti haleellaa walitti fufiinsaan garee finxaaleeyyii kanaan geggeeffamaa jiru daran hammaataa waan dhufeef jiraattonni aanaa giddaa ayyaanaa ganda Konnojjiif naannoo ishee jiraatan buqqaa jiraachuus maddi keenya kun dabaluudhaan nuuf kaasee jira. Weerarri humnoota hidhattoota Amaaraa aanaa giddaa ayyaanaa gandoota tokko tokkotti geggeeffamaa ture kan ammaa waliin yoo ilaalamu daran hammaachuu isaatiin sodaan nageenya jiraattota aanichaa akkaan hedee buqqaatiin hawaasa naannichaa akkaan akka dabalus taasisee jira. Oduu keenyatti aanuun balaa konkolaataa magaalaa Finfinnee irraa ka'ee gara kaabaatti imalaa ture irratti qaqqabeen haadhaa fi ijoollee ishee 4 dabalatee namoonni 13 lubbuun darbuun dhagahamee jira. Balaa suukaneessaa guutuu biyyattiitti hammaataa jiru kana qabeenyi barbadaa'uu fi lubbuun namaa hedduminaan du'aaf saaxilamaa jiraachuun himamee jira. Ayyaantuu Abdii guutuusaa qabdi. Balaa konkolaataa magaalaa Finfinnee irraa ka'ee gama kaabaa imalaa ture irratti qaqqabeen haadholii fi ijoollee ishee 4 dabalatee namoonni 13 lubbuudhaan darbuun himame. Balaan kun naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam bakka Waraabii jedhamutti gaafa dilbata ganama adoolessa 9 bara 2015 dhaqqabe jedhameera. Miidhamtoonni battalumatti lubbuu isaanii kan dhaban yoo ta'u, balaa sukkaneessaa kanaaf ka'umsa kan ta'e konkolaataan xaa'oo kumtaala 500 fe'ee ture lafa irraan gadee ta'etti of eeggannoo malee konkolaachisaa turuu isaatiin ta'uun himameera. Kanaanis konkolaataan to'annaa isaatii bahee konkolaattota 2 erga rukuteen booda konkolaataa deddeebisaa uummataa Finfinnee irraa gara aanaa warra jaarsoo imalaa ture irra bahuun balaan sukkaneessaan kun uumame jedhameera. Namoota battalumatti lubbuun isaanii darbe 13 alattis namoonni 3 miidhaa qaamaa cimaaf saaxilamuun hospitaala Karrayyuutti yaalamaa jiru jedhameera. Balaa sukkaneessaa kanaan konkolaataan deddeebisaa uummataa guutumatti kan barbadaa yoo ta'u, konkolaataa 3 irra immoo miidhaan cimaan gaheera jedhameera. Itoophiyaa keessatti baay'inni konkolaataa kan biyyoota biroo wajjin yoo madaalamu gadaanaa ta'us balaa yeroo yeroon qaqqabuun baay'inni lubbuu namaa darbuu garuu olaanaadha. Biyyattii keessatti giddugaleessaan guyyatti namoonni 14 balaa tiraafikaatiin lubbuu isaanii yoo dhaban 31 ammoo akka miidhaman biiroon nageenyaa fi tiraafika daandii ni ibsa. Akka ibsa dhaabbatichaatti Itoophiyaatti bara 2014 keessatti qofa sababa balaa tiraafikaatiin namoonni 3,971 ta'an lubbuu isaanii dhabaniiru. Ragaan Komishinii Federaalaa akka agarsiisutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 keessatti balaan tiraafikaa 15,000 ol qaqqabuun namoonni 4,161 du'aniiru jedhameera. Muudama Phaaphaasota 9 kan Sinodoosiin Bataskaana Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa guyyaa kaleessaa gaggeesse irratti mormiin mudachuun gabaafamee jira. Sinodoosichi kaleessa muudama Phaaphaasota 9 raawwachuudhaan kutaalee lallaba Oromiyaa fi naannoo Kibbaa jalatti argamatti ramaduu beeksisee ture. Maadii Addolbaasitti guutuusaa qaba. Muudamni Phaaphaasota 9 kan Sinodoosii Bataskaana Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa guyyaa kaleessaa gaggeeffame mormii mudachuun gabaafame. Sinodoosiin kaleessa muudaman Phaaphaasota 9 raawwachuun kutaalee lallaba Oromiyaa fi naannoo Kibbaa jalatti argamanitti ramaduu beeksisee ture.
haa ta'u malee adeemsi Sinoodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa abboota kana dura muudama beekamtii dhoowwate namoota ofiif fedhu qofa muuduudhaan bobbaasuuf filatee kun fudhatama kan hin qabne ta'uun ibsamee jira. Gaaffii uummataa deebisuudhaaf kan kaayeffatee miti jechuudhaan kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa mormii jabaan mudataa jira. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii kaleessa battala murtoon kun dhagahame irraa eegalee mormii cimaa gaggeessaa turanii jiru. Hiriirtonni abbootii ofiif barbaaduun alatti muudama qaamni kamuu raawwatee nutti ergu hin simannu jechuudhaan mormii gaggeessaa turanii jiru. Sinoodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kaleessa muudama Phaaphaasota 9 raawwachuu beeksisee ture. Muudama kaleessa gaggeeffameen Sinoodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa muudama Abuna Gabri'eel beekamtii dhoowwachuudhaan Abbaa Istifaanos Gabri'eel namni jedhaman maqaa Abuna Daani'eel jedhuun kutaa lallaba Wallagga Lixaa akka hoogganan muudee ture. Kaleessa mormii isaanii dhageessaa kan turan hordoftoonni amantaa Ortodoksii magaalaa Gimbii Abuna Gabri'eeliif deeggarsa cimaa qabaachuu ibsuudhaan muudama Sinoodosii garee tokkoo har'a raawwate ni mormina akkasumas Abuna Gabri'eeliin alatti qaama kamiyyuu hin simannu jedhan. Kutaaleen lallaba biroottis Sinoodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa namoota kanaan dura muudanii turan beekamtii dhoowwachuudhaan namoota ofiif barbaadu qofa filatee muuduun beekamee jira. Kun ta'uun ammoo mormiin kun gara kutaalee Oromiyaa biroottis akka babal'atu taasisaa jira. Uummanni kutaalee Oromiyaa garaagaraa muudama Sinoodosii garee tokkoon dhuunfatamee raawwatamu kamuu hin simannu abbootiin kanaan dura muudaman 25 gara bakka itti ramadamanitti hatattamaan bobbaafamuudhaan hojii akka eegalan barbaana jechuudhaan sagalee dhageessaa jiru. Adeemsa Sinoodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa filateen gaaffii uummataa deebisuunis ta'e rakkoo jiru furuun hin danda'amu kan jedhan hordoftoonni amantichaa uummanni Oromoo fi abboonni isaa Bataskaana Tigraay irraa barachuun murtoo gaaffii isaa karaa guutuu ta'een deebisuu danda'u irratti cehuu akka barbaachisu dhaamanii jiru. Israa'el lammii ishee Gondaritti ukkaanfameera jedhame soba ta'uu mirkanaa'uu hordofee barbaacha taasisaa turte addaan kutuu beeksiftee jirti. Torbaan darbe lammiin Israa'el kan ganna 70 kun hidhattoota maallaqa barbaadaniin ukkaanfame jedhamee ture. Daraartuu Shaamii guutuusaa qabdi. Israa'el lammiin isii Gondaritti ukkaanfameera jedhame soba ta'uu mirkanaa'uu hordofee barbaacha taasisaa turte addaan kutte. Mootummaan Israa'el lammiin biyyattii naannoo Amaaraa Gondar keessatti ukkaanfame jedhamee soba ta'uu hordofee barbaacha taasisaa ture addaan kutuu beeksise. Lammiin Israa'el ganna 79 dhalootaan Itoophiyaa irraa ta'e kun torbaanota muraasaan dura gara Itoophiyaa kan imalee ture yoo ta'u maallaqa argachuuf jecha namoota isa ukkaamsan faana walii galee akka ukkaanfame of fakkeessuu isaa tajaajilli oduu Israa'el ministeera dhimma alaa biyyattii waabeeffachuun gabaasee jira. Firoonni nama kanaa torbee dabre akka jedhanitti namoonni isa qaban jedhaman suuraa fi suur-sagalee gabaabaa harkaa fi miila isaa hidhame hidhattootaan eeggamaa jiru agarsiisu erguu fi himan. Namoonni isa butan kunneen namni kun akka hiikamuuf birrii Itoophiyaa miliyoona 2.5 gaafachaa turan. Lammiin Israa'el kun ergaa sagalee maatii isaatti ergameen na gargaaraa bosona jidduuttiin argama roobni natti roobaa jira waan ani amma keessa jiru diina koofillee hin hawwu jechuun gabaafamee ture. Interpoolii fi humnoonni nageenyaa naannichaa isa gadhisiisuuf yaalii taasisaa turuunis eeramee ture. Mootummaan Israa'el akka gabaasetti namoonni kun bilbila Itoophiyaa kaasuu didanii bilbila lakkoofsi Israa'el irraa dhufu qofa kaasuu isaanii erga hubataniin booda dhimmicha akka addaan kutan himan. Haa ta'u malee firri nama kanaa ammallee namni kun ukkaanfamee jira jechuun iyyachaa jiru. Waliigalteen midhaan Yuukireen karaa galaana gurraachaan dabarsu wiixata har'aa kan xumuramu ta'uun ibsamee jira. Midhaan Yuukireen irraa gara galaana gurraachaatiin erguudhaaf Raashaa waliin waliigalteen har'a mallatteeffamuu qabas jedhamee jira. Maadii Abdulbaaseet dabalata isaa qaba. Waliigalteen midhaan Yuukireen karaa galaana gurraachaatiin dabarsuu wiixata har'aa kan xumuramu ta'uun ibsame. Waliigaltichi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi Tarkiin gidduu seentummaadhaan raawwataa jiran rakkoo nyaata addunyaa weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatteen hammaate qolachuudhaaf gargaaree jira. Weerarrii fi uggurri buufata doonii Yuukireen gatiin midhaan addunyaa akka ol ka'u taasisee jira. Yuukireen fi Raashiyaan biyyoota midhaan ala ergan keessaa gurguddoo yoo ta'an, Yuukireen waliigaltee kanaan midhaan gara meetirik toonii miliyoona 23 addunyaaf ergiti. Raashiyaan fedhii midhaanii fi xaa'oo fooyya'aa ergiidhaaf qabduun wal qabate waliigaltee kana dhiisuudhaaf yaadaa jirti. Qophiin kun gatii nyaataa addunyaa haalaan akka dabalu taasisee jira jechuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii falmaa jira. Qamadii Raashiyaa biyyoota qarqaarsa barbaadaniif geessuuf filannoowwan biroo irratti Raashiyaa fi Turkii gidduutti mariin taasifamaa jira. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii walgahii guyyaa har'aa ministeera dhimma alaa Biriiteeniin durfamu irratti dhimma Yuukireen irratti kan mari'atu yoo ta'u hirmaannaan ministeerota dhimma alaa Awurooppaa hedduu eeggamaa jira.